Akkam moltan nagaa keessanii nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu lafuma jirtan hunduma kiyya daawwattoota koo kabajamtoota koo jirtuu fayyaadhaa nagaadhaa. Har'a guyyaa ijoollee guddina duubatti hafaa itti kabajamudha. Achi oollee isiniin jedha guyyaa addaati guyyaa ijoolleen keenya itti danda'u hojjechuu danda'u waan hundumaa gochuu danda'utti jedhanidha. Iddoo kanatti maal akka nu badde doobsinii geeyyanoo jedhee oduun akka eebbuus warra abbaa qabeenyaa akkas wayin immoo namoota gurguddaa biratti mul'ateera ta'ee ammaan hoggaan achi deemu mucaan kee silaa akkasii miti maaliif deemtaa maaliif achi dhaqxaa maaliif achitti deemtee ooltaan jedhanii na gaafatan namoota hedduutu jiru. Maaliif akka achi dhaqeetoo isaan faana kabajuu natti tolu isinitti immoo oduun akka eebbuus achitti mul'ateera abbaa duulaa keessatti mul'ateera ta'ee baasee addunyaatti agarsiiseera jechuudha. Bakka itti waan isa biratti mul'ate saninni akka namaan dhossine nama biyyattii kanaaf waan guddaa hojjetedha jechuun Oromiyaa bara bushaa turetti warrootuma bushaa turan keessaallee warroota fooyyee bakka hangoo fooyyee bushee jedhameetoo eegamu keessaa abbaa duulaa fi Lammaa fi Alamaayyoo Atoomsaati kana sadanidha Oromiyaadhaaf ta'an jennee sammuutti illee naqatamu wannoo jedhama. Amma immoo garuu akkana dhufee isa mana mootummaatti hojjete san caala garuu amma dhala namaarratti hojjete. Dhala namaarratti jechuun namoota achitti fakkeenyaaf baratan keessaa haadha 200 boqochiisuu jechuun ijoollee isaanii harkaa fuudhanii obbira ooshanii waan hunduma isaanii kunuunsanii nama meeqatti kadhateetoo maal jedhee jechuun bakka amma nda'uun biyyarra hojjete irra caalaan kana turre na gammachiisaa jechuudha. Kanaafan deemitu achi oolaa kanaaf achi deemuunis natti tola. Yeroo hunda baay'ee natti tola jechuudha. Lammaffaa irra deebi'ee immoo ijoollee hormoonni dhaabbatoonni warri kaanii dhaabbata irratti dhaabbataniif qofa dhaabbatu. Dhaabbata irratti dhaabbataniif qofa dhaabbatu. Garuu isaan kun dhaabbata biraas namoota biraas amma isaaniif danda'ametti amma isaaniif galetti gorsuudhaaf yaaluu. Ofitti qabuudhaaf yaaluu akkasumas ijoollee ta'u akkasii ta'anii dhukkuba laphee faana dhalatan isaaniifis in dhaabbatu ni gargaaru waan baay'eedhaan jechuudha. Eebbuun amma achitti ji'a 3 ji'a 2 fiizootiraappii hojjetteetti fiizootiraappii isaaniiyyuu baay'ee gaarii baay'ee nama gammachiisu baay'ee namatti toludha jechuudha. Sirrumatti lapheen isaaniirraa hojjetu. Kanaaf warroota akkasii bira dhaquu warroota akkasii bira deemanii jajjabeessuun bira dhaqanii shartii isaanii bitachuun waa tokkodha. Ana irra darbee immoo jechuudha yaa kitaaba kanaaf kennee ni beektu kitaaba 30 naaf kennanii kun akkanitti gurguradheetutti fayyadamu. Kitaaba 30 keessaa kitaaba 10 qofatu gurgurame kitaabni 20 ammayyuu ni jira. Warroonni bituu barbaadan asumaanis bitaa isiniin jenna. Garuu as keessatti suurota isin argaa jirtan kun wayin namoota isin ilaalaa jirtan kun namoota hedduudhaan wal agarree an akka Nagahoo an akka Maqdii Beessii hedduu bebbeektota hedduutu achitti argamanii an akka Adaanech Abeebee pirezidaantiin biyyichaa bulchituun akkasumas namoota hedduudhaan wal barreechuudha namoota hedduudhaan achitti wal agarree. Kanaaf achi deemuun yeroo tokko sammuu fi boqochiisaa muuxannoof muudannoos walirraa in argatama jechuudha. Ijoolleen keenya ni danda'u, qotuus hin danda'u, aramuus hin danda'u, dhashuus hin danda'u, barachuus hin danda'u, paayileetis dooktoriis ta'uu ni danda'a jedha Dibooraa Faawundeeshiniin yeroo hundaa jechuudha. Ijoollee kana hin danda'u jedhee akkasitti addunyaatti mul'isu. Dukkana keessaa baasuu jechuudha bakka. Dukkana ijoollee kana waggaa 6 dura warroota jiran mee sammuutti nagadhaa warri waggaa 6 asitti dhalatanii fayyaniiru. Inni eega faawundeeshinii san jalqabee waggaa 6 Dibooraan eega dhalattee waggaa 13 taateetti irrumatti hojjetaa ture jechuudha. Akkamittan baasaa akkamittan mul'isaa akkamittan agarsiisaadha. Kitaaba barreessee mul'iseera. Kitaaba irra immoo eega darbee immoo faawundeeshinii mataasaa banee uummata kana hundaaf jechuudha. Amma uummanni achi keessatti argitan kun hundumtiyyuu ijoollee isaanii qabatanii dhufanidha. Ijoollee isaanii hundumtiyyuu akkasitti ispoortii danda'an jiru achi keessaan waan adda addaa waan isaan hin dandeenye hin jiru. Sagalee isaanii gadi qabee muuziqaan isaan ittiin dandasaa turan muuziqaan ittiin hojjetaa turan
achitti muuziqaan isaa xiqqoo nama jeeqaf malee amazing waa'ee waan nama ajaa'ibsu jechuudha dhugaa rabbii. Baay'ee namatti tolu, baay'ee namatti waan hunduma isaa nama bashannansiisudha. Kanaaf addunyaa baanii jechuun magaalattii yeroo tokko barreen gaddaa waggaa 2 guutuu mana mootummaa nan ijaare keessatti jechuun daawwatu achitti kabajaa turan. Barana garuu masqala addabaabayitti kabajame. Maaliif bara baraan bakki bal'ataa deema jechuudha. Namatti dabalaa deema, namni itti dabalamaa deema malee hir'ataa deemaan turre. Kanaaf iyyuu jechuudha akkuma bakka nama kamitti akkuma ijoolleen kamitti iyyuu konfidensii guutuudhaan maasaa guutuudhaan abbaa qabeenyota hedduu nama dhibu keessa jechuudhaan achitti beeksisa isaanii hojjetatan nama tokko lamaa miti. Beeksisni bunaa hin ture, beeksisni konkolaachisaa hin ture, beeksisni daayiparii hin ture, beeksisoota adda addaa waan gurguddaa adda addaa bishaan daakaa adda addaa nama meeqatu arga kaleessuma qofaaf biizinasii meeqa hojjetatee oole jechuudha namni tokko. Maaliif bishaanuma achi keessatti gurgurachuun isaayyuu ijoolleedhaaf aduu san irratti jechuudha biizinasii tokkodha. Karaa biraas ijoollee addabaabayitti hin baasee nama biraatiifis madda galiillee ta'ee jechuudha. Madda galiillee ta'ee akka of beeksisanillee gargaarsise jechuudha. Dhaabbattoonni isa faana hojjetanis dhufanii namootaan fakkeenyaaf ambaasaaddoroonni biyya alaan turanii chaayinoota wantoota namoonni achitti hin argamne hin jiru beekamtoonni kun jechuudha. Kana keessatti waan beeksisa adda addaa waan akkasii lammaffaa immoo ijoolleen itti dhumayyuu bareedduu kun jedhee jechuun addunyaatti agarsiifamuu qabu. Maaliif dhokatu jedhee baasuun isaayyuu waa tokko kan waan nama ajaa'ibsiisu. Miidiyoon biyya keenya hundi isaaniiyyuu achirratti argamaniiru. EBS'n tureera, ETV'n tureera, Oromiyaan tureera. Ani hin jirre Oromiyaa 11 bichaan hin agarre ijoollee Oromiyaa 11 hin agarre. Kanaanis miidiyoonni jijjiiru. Waan ani hin agarre immoo jechuudha beekamtoota keenya keessaa beekamtoonni warri kaan dhufaniiru. Yookaan kan yeroo hunda odumaa eebbaati Oromoo kana hin qeeqine uumama bira dabartaa jedhaati na gaafadhaa gaafii. Beekamtoonni warri kaan hedduun isaanii dhufaniiru. Beekamtoonni warri Oromoo maaliif irraa hafan? Hin dhageenye jechuuf ETV'n dubbataa ture. Beeksisni isaa bakki itti hin beekamne bakki itti hin hojjetamne hin jiru. Bakka baay'eetti beeksisni isaa hojjetame jechuudha. Kanaaf maaliif dhufuu dadhaban? Maaliif dhufanii ilaaluu dadhaban? Qarshii waan isaaniif hin taaneef waan isaaniif hin agarsiifneef osuma dhugaa bakka ijumaan an barbaadan bakkuma namoota kana akkasuma namuma ofii miti riyaan keessaa barbaadaniitu argatan jechuudha. Hin dhufu jedheetanii jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka Gammadaa Shoo kun TV irratti isin hojjeta waan ta'eef hin dhufa jedhee yaadee ture. Miidhaqaati ilaalaa Maqadas Dabasaay waraabbattee YouTube ishee irratti postoteetti 35,000 ishee ilaale. Isa dhugaa 35,000 ishee ilaale. Dhufteetoo waraabbattee postotattee YouTube ishee irratti maxxansatteetti. Akkasumas Maqadas eenyuun jedhamti baay'ee beekamtuu piroodakshinii qabdu. Isheenis dhufteetti hojjetteetti jijjiiru warra hundumti kaanuyyuu jechuudha. Maal jechuudha Oromoon kun kaba karuma adda addaa jechuun bakkuma itti ol jajjabeessullee hin beeku. Isuma dhugaa bakkuma itti ol jajjabeessullee bakka itti dhufullee bakka itti waan tokko hojjetullee jechuudha. Oo dhufan maal qaba? Dhufaniituma ilaalanii daawwatanii gaaf tokko nama fira ofii keessatti dhalachuu danda'a. Bara kana baay'ee baay'ataa jira. Guddinni duubatti afaan baay'ee baay'ataa jira. Siippiin baay'ataa jira. Otistiikiin baay'ataa jira. Akkasumallee warroota ijoollee bakka gosa 4tu jiru. Achi keessaa gaaf tokko gaafa isaan biratti dhalatee maatii isaanii keessatti dhalatee fiiganii dhaqanii waan tokko jechuudhaaf dursanii argamuun garuu baay'ee gaariidha. Fira ofiitifillee maatii ofiitifillee ittiin gorsuutu danda'ama. Ittiin namatti himuun hin danda'ama waan ta'eef bakka akkasii deemanii odoo daawwatanii odoo jedhanii baay'ee bareedaadha. Jedha kaanii karaa gama kiyyaa
waan natti dhaga'ameen wanni bakka adda addaa kana sosocho'u hoggaan deemu hoggaan isaan keessaa dhabu natti dhaga'ama jechuudha. Yaa kabajumaan affeeramnee akkuma kabajaan affeeramnetti abbaa eebbuu taanee ijoolleen keenya hundiyyuu taanee dhannee tishartii keenya fudhannee bitannee aniif eebbuun tola nuu kennama. Abbaa eebbuu fi warri kunillee hin bitatu 400 bitatanii isaanii tishartii isaa jechuudha. Bara dhufutti adaraa warroon nama dhageessan kunoo jiraatan hirmaadhaa ishee hirmaachuun gaariidha. Maaliif waan baruun gaariidha. Nama faana yoo ol baruun gaariidha. Deemuun gaariidha. Socho'uun gaariidha. Yaa ukaasin hin beeku malee akkaataa sammuun yaadni namaa fi sammuun namaa akkaataatti yaadu tokkoo miti. Kanan siniin jedha teebbaa yeroo jalqabaatiif kaattee hidhatte suura ka'uu nama teebbaa suura ka'uu hin jaalanne nagaa koosi faana suura ka'u malee jettee suura waan ka'aa turte Maqdas Dabasaa kootu si faana suura ka'uu hin qaba jettee faana suura ka'aa turte. Innaa akkas jechuudha namoota bebbeekamtoota kanatti sissiquutti teessee haa teebbuu jechuudha. Haa teebbuyyuu of jechuu ta'uuf natti fakkaata waan isaa hoggaan ishii yaadee ilaalu bakka suura nama suura ka'uu hin jaalanne suura ka'utti fiigutti teessee siniin jedha. Kanadha ani natti toleera gammadeera baay'een gammadee baay'ee natti tolee xiqqooshii annatti hin gammadii maay'asiitan shukkisanitti godhu. Adaanichi argeen gaafadha jedhee gaafan jedhu karaa ishiin baate shuu jettee dhabe isa dhugaa. Kana bichaa naari. Odoon bira ga'ee faana suuraan ka'in. Odoon bira ga'ee ishiin gaafatin beekoon na rakkisee ayi beekoodha malee kaleessallee odoon karaa fuulduraa deemee waan naqeetoo faana suura ka'aa ture. Garuu maalan godharee beekoon na rakkise jechuudha. Kana qofadha odoon naqee faana ishii faana suuraan ka'ini waa'ee seenaa eebbukooti shukuttiin jedhinaan biraa ba'ee gaaf tokko nan argadha garuu nan argadha jedhee nan yaada. Qaamanii jechuun qaaman amma kaleessa argeera faana naasofne faana suuraan kaane jechuun malee bakka tokko waltajjii tokko irratti wajjin hirmaannee haasaa tokko wajjin dhaggeeffannee maal inni irraa jechuudha. Garuu abjuun qaba gaaf tokko argee sirriitti gaafachuu fi waa'ee ijoollee keenyaa maal akka isheen yaaddu maal akka isheen jettu akkasumayyuu dhee argamanii rakkinni isaa yoo mana baay'eedhaa jiraa jechuudha hubachuu isaaniyyuu baay'ee gaariidhaan jedha. Abbaa duulaa keenya leenca keenya galatoomi jenneerra nama cimaa nama namaaf gaddu nama namaaf yaadu guddaa galatoomi. Inni mucaasaa bakka barbaadetti barsiifachuu hin danda'a ture bakka barbaadetti waan barbaade godhachiisuu hin danda'a ture. Garuu maal taajjabde naan jettan immoo kaleessa akkuma keenya bishaanii fi waraqaan nuuf kennamaa ture jechuudha. Warroota ijoollee akkasii qabanii fi waraqatatu kennama. Waraqatichaan naxxaniit bishaan hin fudhattuu aannan hin fudhattuu buna nyaata adda addaa buskuutii xabbisamaa kana adda addaa fudhattu jechuudha. Akkuma keenyaa jechuudha. Akkuma keenyaa waraqanni ishiidhaa kennameet waraqaticha manatti irraanfatameetu dhufa. Akkuma keenyaa dhaqamee ganaa maaloo jedhamee kadhatamee fiiti fudhatamee ishiitu hundeessee haadha qabeenyaatii akkuma keenyaa waan nu jechuun qabdu hin jedhamne wajjuma dirqama dhaabattee ereertee fudhattee nyaachuu qabdi jedhamee bakka jechuun nan ajaa'ibsadhe dhugaa jechuun irraan baradhe. Lakka namni bakka waluma qixaa akkuma namaatti akkuma ijoollee warra kaanii ishinis ijoolleedha jedhamtee akkuma ijoollee warra kaanii waraqatumaan naxxee fudhattee akka nyaatamu godhanii insiniin jedha. Maatii isaanii waan taataniif fudhattanii kishaaf jettanii galtanii fudhattuu miti jechuudha. Bakka nyaatichaas seera isaa eegdaniiti naamusa isaa eegamee kanan siniin jedha. Oduu sinitti dheeresseera. Eebbifamaa waaqayyo sinaa eebbisuu alaamanni keessan barri keessan ani eebbifame haa ta'u laayikii godhaa sheerii godhaa. Mee yaa ijoolleen as geessanii warra dhageessatan hundumtuyyuu gaafa ani sagaleedhaan taa'ee toorratti haasa'u isin jalqaba ishii bichaa ilaaltanii baatanii bitoo baddu. Laayikis tuqaa sheeris godhaa laayikis godhaa koomantiis godhaa
Eebbifamaa barri keessanan eebbifamee haa ta'u sinan jaaladhaa sinan kabajaa warri as deessanii amma kana dhaggeeffattan manni keessan barri keessan haa eebbifamu dhugaa. Waan teessanii daqiiqaa 15 dhaggeeffattaniif eebbifamaa isiniin jedhaa guddaa sanaaf galatoomaa eebbifamaa.